Lasciamo manca una uguagliata di vacanze di lasciamo alla palla per taragire lasciamo alla palla per taragire Ayyee! Iddoo bareechi kaaboo har'a kan mukurraa fakkaanirra walumaa galatti yooyyaa akkam nagaa jirtu hordoftoonni yeroo isaan tiyuubii nagaa keessanii dhugaa maarree isinis inni beektanii samuuna maalirra akka turre walumaa galatti booksii walitti gadi yaa'ani gartanii isinillee akka gartanii midhaan kun sirriin jiru fayyaan qabu maali jechaa turtan komantiin keessan walumaa galatti du'aawuma keessaniin gartanii fayyaan abdii qaba kaa rabbii wajjin walumaa galatti fayyaa ni qaba dhugaa dubbachuudhaan fayyaa ni qaba. Isinillee waa hedduu takka aartanii jirtanii akkamitti akkana gootaa dubartii akkamitti dubartiirra jaaladheeti miti baay'ee akka tasaa ta'eeti waan ta'eef jechaadha. Isinillee asirraan akka hubannoo tokkotti akka kuna hubattanii barbaadeetanii ta'uun qabu sirriidha. Garuu har'a haala addaatiin sapiraayisii fudhadhee hawwii yaade sapiraayisii maali yoo jettan walumaa galatti isinis viidiyoo kana jechaadha daawwattanii koomant laayik akka nuuf gootan abdii irraa qaba hordoftoonni hedduu takkaan kan isin kabajisan jaalladhu jechaadha. Baay'ee isin as qayyamsiisuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Isinis hundumtuu walumaa galatti isin akka hawwattan abdii irraa qaba. Maaliifi yeroo darbee hundumti keessan bakka muudiin taane keessa turtan waan ta'eef jechaadha. Anis jechaadha. Har'a garuu kaamee har'a naannoo manaa gahaa jira. Kaameramaan illee koo qabadheen jira. Mee waan urjii nuun jettu jechaadha. Naannoo manaa gahaa jira. Kaameramaan illee koo qabadheen jira. Mee waan urjii nuun jettu jechaadha. Wajjumaan laalla sapiraayisii dhaaniin fidheeni akkanumatti garaashii qalbiishii ilaalee yoo ishiin kana jettu taate yookaan yeroo itti dhaamtu sapiraayizii ishii gochuudhaaf jechaadha. Yaada ni galee fuula ishii ilaalee jechaadha. Maaliif hedduu akkanatti aartee jirti waan ta'eef jechaadha dhugaa. Haqa mana jirti naan jedhanii nama wayii natti bilbileeti hundumattuu mee dhaqee tonini waan jiru dhaqee hubadhee ishiirra jechaadha. Saayikoloojii maal akkam akka ishiin jirtu muudii ishii ilaalee kana yoo ishiin kafuudha naa kennatu taate yeroo itti sapiraayizii bal'aa haala saniin fataa ishii godhee jechaadha. Gammachiisee kana lubbuu xiyyaa bareeddu kiyya maaloo urjiitoo jedheen jalatti kufeetini har'a akkanumatti dhaqee saayikoo ishii ilaalamee dhaqee ta'uun barrii naannoo barrii gahaan jira waan ta'eef isin illeen immoo asirraan jechaadha dhugaa fayyaa ni qaba. Garuu yeroo darbe baay'ee takka aartanii dhiirri baranaa kun dhiirra kanaa maal dhiirri zaman akkanaa jechaa turtanii dhiifa manaa bu'aatanii walumaa galatti jechaadha. Isin illeen Duduu kan bu'aatu viidiyoo kana hamma dhumaatitti daawwadha. Walumaa galatti kaameraamaaniin keenyallee nu wajjin jira. Viidiyoo kana sirriitti daawwadha. Yaada sirriitti nuu kenna. Kaameraamaaniin atilleen kun nu wajjin. Mee walumaa galatti deemnee maal akka jiru maal akka ta'u dhaqee daawwannee naannoo barrii ga'ee jira. Yaa Rabbi nuuf tolche. Yaa Rabbi baay'ee takka illee sodaachaa jira. Waa abbuu halbee ammallee waa kamerama. Waa halbee qabatee dhufte ammallee gaafa darbe. Yaa Rabbi yana baatee. Yaa Rabbi nan tolche. Dhuftoota koo kaakunoo warra dhugaa akkam narraa hin bareenne gahu kamerama. Waan jenne hin bareenne dhugaa. So ni kaamma waan isin jettu ilaalla. Isin hundumti keenyaan wajjin ta'a. Har'a gaariifatuun amma kaa jettan. Rifatuun amma
Ji'aan namni jiru akkamni Akka namni maal fakkaate dhufte immoo sargis jiramoo maati jiramoo maal godhamoo har'a bareedee haa ta'u haa har'a bareedee maal sana bareeda maal gochuu dhufte kun fataa akka bareeduu kiyya sangartee yeroo darbee akka yeroo darbee sangartee sargii keenya isaan hin beektan yeroo dabarsee san harabaa sitti dhufanii inni sun seenaa sun yoo jedhee daffaadhiraati kan amma as dhufu badaam daffaadha Akka maal maal gochuu dhufte mee kara dhimma keessa seenee maal gochuu wanti gochuu dhufeef haadha manaatii yaatii mana hin qabaan jedhee dhufe mana hin qabu oddoo mana keessa mana maal qabdan kaaddeemni daa'ima sin qabu jettee dubartii biraan akka jaalatte miti oddoo hin qabus oddoo maal qabda mana hoo mana maal qabda mana sila kireeffannee jiraannaan ture maarree kanaafuu haga keessa jedhanitti manuma kiyya dheedee kaagaru Gabaashee immoo eessa Israa'eela godhachaa akka marraa bareedaa ta'u Akkoo sarki qabdaniyyuu nu waamu dhufte. eenyu hojii Shikii keessan hojii. Shiikiin jedhamu waa'ee shiikii dhiyeeffannaa nama guddaadha waa'ee shiikii midhaan mantiishaa amantaa midhaan Maqaa ati jamma qallagaa. kana kannaa bareedee konnaa jaalladhaa irraa Narraa deemsisa. era maal ta'u maal haa taanu yaa jira kaameramaan gubadhi akka maal taanu hara urjii rabbii kee jedhii tobannaas bakka sinkii isa haadhoo koo anatu balleessaa qaba. Maal naqisa akkanatti mushurraa fakkaatee dhuftee naqisa moo maal Sinkii isa bakka maaloo na hubattee ati bakka na hubadhu bakka uffanni kee kun maaliif sabee amma natti mimmiinaa siradde bareedee irraa bareedee shaayidhee jaarsi shaayidee isa keessu malee. Arabaatee wannaati hojjette akkatti qallaalumaan addaan yommuu jedhamu. Akkam jaakkeetti kan uffadhu. Cirraashi qalladaa jirta ati kaameraas qabattee maal narratti fiilmii hojjechaa jirta malee ati siddamar ifama namni ifama gochuudha dhufee bira akkasiin. Urjii akkasii miti. Yaada Wanti na dhaggeeffadhu bannaatti taa'ee. amma naannoo jirta dura fataa sirratti jedheeyyuu amma garuu naaffacha. Maal baartama? Kaameraa ol nan argeessanii naarreeyyuu amma naaffacha. Jechuun akka maal akka hubattuu fi tariitoo maal akka walirraa jennu wanta waliin dabarsiisan gartee. Maali daa'ima hin qabu dubartiis kan biraa nan jaaladha akka barbaade taate miti. Kanaafuu bakka. Mucayyoo bakka waa waanatti gootee bakka mucayyoo sun Arab shoobatu maal rabbii keessatti. Sitti gootee. Maal shoobinaati maal shoobta? Waa sitti gootee. Maal shoobta? Maal sitti gootee. Maal jijjiiramte akka urjii. Maal sitti gootee fakkeenyaaf amma. Akkamitti beektaa akkasitti goote. Maal si hubadda amma ati kireessi dubbachaa jirtamoo kan dalaa jirtu siddammarii maal si hubadda qoy. Urjiin bakka dhiistirtii qabbanooftee nama naan jedhee. Nama warma nama dhagoo jaalatu siddammarii amma qaxxilfuu akkuma ol kabajnee akkuma nu irraa bareedeetti namni tole sun laalii suuta deemu namuu hiddi keessaa sun hin dhaga'in suuta dhifu yoo deemsi nagaalaan deemu. Yoo deematti immoo wanti daa'imumatti na kaaduu eddaa daa'imatti na kaaduu ofii keetiif kaaddee bara haara natti kaastaa waa'ee isaa bakka akka nama machaayetti dhagadhiisa bakka nama machaayee akka nama machaayee jira badhaan si machoofte ganama isaa hin machooftee miti amma yoo narraa deemte narraa deem bakka nagaadhaan yoo deemte deem amma jedhin na jala Shama maal ta'ee na hubattee ati bakka dhiisee bakka kan darba darba qabu narraa deemee deemte awwaarraa kun hundi xiras hin Shawni yallafa tarajii bakka Mati na meradda, hidilling meradda kana barraa. Ara tarajii ta'e. Hidilling meradda banaati. Ati kennu dagin tarik. Yero. Hayyee homaan gochuun danda'u ishuma takka na godhe. Hayyee homaan gochuun danda'u ishuma takka na godhe. Bakka akkuma narraa bareedinaatti jechaadha. Anillee deemee isaan wajjin ofirraa kan godhaa kanumaaf isinillee kanumatti akkuma agartan kanaan jecha dhugaa waaqa koomantii keessan laalee tananii mee waan jettan laala garuu dhiifamaa bakka dogongoreen jira jedhanii ture walumaa galatti isinis jechaadha haala kanaan jechaadha mee akka isinis yaada kennitaniin abdii irraa qaba walumaa galatti nagaa wajjin nu tura.